Ashamaa jirra jirtuu arraan tana part 9 walitti deebinee jiraachuu 1.5.3 chemical formula empirical in the molecular formula isa joo walitti deebinee jiraachuu. As the end of this topic, student will be able to define ibsuu danda'uu qabdan empirically formula in the molecular formula ibsuu danda'uu qabdan determine empirical in the molecular formula ibsuu fi adda baasuu danda'uu qabdan jechuudha. Determine godhuu. Calculate percentage composition of an element in a substance. Substance keessatti elementoonni ni jiran. Elementii jira san percentage hangam takkaa torkamaa tokko isaanii adda baasuudhaaf calculate goonee percentage isaanii adda baasuu danda'uu qabdan jechuudha. Chemical formula are used to express the composition of compound in terms of chemical symbol. Symboliidhaan warra taasisan maqaa isaanii san ibsuudhaaf jechuudha. Akka warra kanatti. Akka isaanii kanatti symboliidhaan compound kana symbolii isaaniitiin ibsuudhaaf kan fayyadu jennaani eenyu chemical formulaadha jechuudha. Formii compositionidhaan maqaa walitti kan makame jechuudha. Compound bitti isaan san ibsuudhaaf jechuudha. By composition we mean not only element present. Composition jechuun maali? Elementii qofaa miti jechuudha achi keessatti argamu. But the ratio in which atom are combined. Ratio isaaniitti wajjin combined ta'anii jiran jechuudha. Akkuma agarru kanatti CH2O amma maal qabanii? Ratio qaban jechuudha. Fakkeenyaaf amma water hydrogen meeqa? 2 ratio 1 oxygen maal qabanii? Ratio qaban jechuudha. Akkana jira jechuudha. Sanboota maali? 2 1 maal qofaa miti? Composition qofa osoo hin ta'in maal qabanii? Ratio illee ni qaban jechuudha. Here you deal with two type formula. Formula lama jira. Empirical formula and molecular formula dha jechuudha. Empirical formula or simplest formula. Empirical formula yookaan ammoo simplest illee ni jaaniin jechuudha. For a compound is formula of substance written with smallest ratio whole number of subscript. Empirical formula maali? Ratio xiqqaate subscript jechuun bifa saniin maaliin ni ibsama jechuudha. Akka fakkeenyaaf water oxygen subscript ratio xiqqaate kana wajjin maaliin kan barreeffamu jechuudha. Ratio xiqqaateen empirical formulaan whole number ratio xiqqaateen kan barreeffamu jechuudha. Molecular formula ammoo is actual formula tell you the exact number of atom different element present in molecule. Molecule keessa elementii garagaraatu jira. Elementii garagaraa san lakkoofsa isaanii exact sirrii kateen jechuudha. Actual formula isa ta'een keebsu jechuudha. Akka fakkeenyaaf asirratti argamutti empirical formulaan smallest ratioodhaan keebsu jechuudha. Benziiniin CH baqa smallest ratioodhaan taa'ee jira jechuudha. Yeroo inni fi molecular formula deebisnu maaliin goona? 6 benziin 6 inni maali? Actual elementiidha jechuudha. Actual elementii. Actual formula isaatiin kan ta'u jechuun exact number value kan qabu jechuudha atomiin san. Different atomiin garagaraa lakkoomsa mataa ofiidhaa kan sirrii san kan qabaatee taa'u jechuudha. Akkasumas gulukoosiin kaarboonii 6 oksijiinii 12 hydrogenii 12 oksijiinii 6 qaba jechuudha. Empirical formulaan isaa immoo CH2O baqa. Molecular formulaan isaa immoo isa sirrii sanii jechuudha. Gulukoosii isa sirrii kaarboonii 6 oksijiinii 2 oksijiinii hydrogenii 12 oksijiinii 6 jechuudha. Yeroonii fi immoo empirical formula kana molecular formula empirical deebisuu barbaanne fuunee isuma kana jaan yoo goone carbon hydrogen harkannaa isa gulukoosii kana immoo 6 gize goone 6 takka 6 2 12 yeroo 6 jechuudha. Akkasumas oksijiinii 6 yeroo 6 takka jechuudha. Akkatti harkachuu ni dandeenya jechuudha. Note that the empirical formula merely tells you the ratio number of atom in compound. Empirical formulaan
maal qofa sitti himaa reeshiyoo isaadha. Reeshiyoo isaa mareef inniti 2 reeshiyoo 1 akkana inni kanatti reeshiyoo isaa qofa sitti himaa jechuudha. Kompaawundii keessatti argamu reeshiyoo elementii atomii kompaawundii keessatti argamu sanii sitti himuu kan danda'u smallest dhaan eenyu formulaadha jechuudha. Empirical formula percentage composition by mass. Percentage composition by mass tell you what percent of each element is present in compound. Percent composition by mass jechuun compound jira. Akka reeffannetti compoundiin kun percentii hangam takkaatu compoundii kana keessatti argama. Kaarbooniin, oksijiinii waan jiru san kan nutti himu percentage composition by mass dha jechuudha. Maasiidhaani percentii compoundii elementii tokko tokko compoundii keessa jiru kan nutti himu eenyuudhaani percentage composition by mass. Thus it helps in chemical analysis of the given compound. Inni kun maali xiinxala compoundii kan namirratti jechuudha. The percentage composition of given compound defined as the ratio of amount of individual element present in compound multiplied by 100 jechuun tokko tokko elementiidha kan compoundii san keessatti argamanii amount isaa hirree maal guna dhibbaan baay'ifna jechuudha. Dhibbaan baay'ifnee percentii isaa argachuu dandeenya. Azalatti gizeenii fi laalluu isiniif galaa jechuudha. Percentage composition of an element jechuun mole times molar mass of element. The element molar mass elementiidha baay'isuu moolii hiruu molar compound jechuun ida'ama compoundii san kan walii galaa azalatti isinii galaa jechuudha. Baay'isuu dhibbaa kanaani percentii argachuu dandeenya jechuudha. Where n is the number of mole of the element in 1 mole of compound jechuun mooliidha jechuun moolii takka kan compoundidha. For example in 1 mole of hydrogen peroxide, 1 mole of hydrogen peroxide is hydrogen peroxide in there are 2 mole of hydrogen atom. 1 mole in hydrogen peroxide da 2 mole of hydrogen, 2 mole of oxygen da oxygen atom. The molar mass of peroxide hydrogen and oxygen 34.02 da jechuudha. Eenyu molar massiin kan akkamitti argachuu dandeenya akkuma tana dura innitti molar mass of hydrogen 1 hydrogen into 1 taate 1 times 2 equal to 2 gram. Molar mass 1 jeef 2 gram yookaan ammoo per mole jettee haachuu dandeenya jechuudha. Gram per mole. Akkasumas oksijiiniin 16 inni jechuudha. 16 baay'isuu 2 32 gram. Yeroo walitti daanii 34 giraamidha jechuudha. Inni kun tuqaa afaan jiru sanii waan hedduu dhibbaaf duun qabu jechuudha. San booda maal goona percentii composition argachuudhaaf waan moolii isa kana respectively ni kaataa 0.4% of peroxide calculate gizee gootu tokko tokko isaa gootu. Jalqaba maal goota moolii isaa baay'isuu akkuma si jennetti moolii isaa baay'isuu molecular mass isaa molecular mass of hydrogen 1 over guutuudha jechuudha. Compoundii jedhama jee molar mass of compound. Molar mass of compound is 34 times 100 times 100. Amma isa kana yeroo walii firru maal dhufa 0.0596 dhufa jechuudha. Isa kana gizeen fi lama yeroo 34 goona. Gizee dhibbaan gizee baay'ifne duwwaan tun as dhufti duwwaan takka hin dhaamte jechuudha. Fakkeenyaaf dhibbaami duwwaan tuqaan tun gizee dhufte duwwaan takka hin dhaamti. Tuqaan takka gizee dhufte tuqaan takka as hin dhaamti. San boodarra percentii gootaa 5.92% ta'a jechuudha.
akkasumas oksijiiniin 2 baay'isuu 16 16 maal ta'a 32 hiruu 34 goota jechuudha. Baay'isuu 100 goota. Baay'isuu 100 yeroo kana meeqa dhufaa? Duwwaa tuqaa 9 4 duwwaa 6 yeroo kana duwwaan takka as fiddii duwwaa takka hin dhaamsitaa. Duwwaan takka as fiddii duwwaa takka hin dhaamsitaa. Sanboota 94 tuqaa akkas dhufaa jechuudha. Yoo feetee karaa gabaabatti haayidroojinii maal harkattee 5 tuqaa 926 harkattee hir'isuu 100. Hir'isuu 100 yeroo gootee 94 tuqaa duwwaa 6 minaamin ni harkattaa jechuudha. Duwwaa 6 minaamin ni harkattaa jechuudha. Tokko harkattee 100 yoo hir'iftee ni harkattaa jechuudha. Determine of empirical in the molecular formula. Step 2 determine molecular formula. Step nuti itti adda baafnu molecular formula step nuti adda baafnu tokko farratti derive the number of mole of each element from the mass. Jalqaba irratti tokko elementiidha moolii isaa ni baafna. Molar mass jechuun akkuma reefu taniinitti haayidroojinii meeqa qaba? Takka qaba. Haayidroojinii 2 waan ta'eef 2 gram yeroo oksijiinii geessu 16 akka jennee eega takka takka isi baaftee boodarra mass of element may be given mass isaa tarii see kan namuu danda'a. Percent composition of element yookaan ammoo giraamiidhaan keessaa jechuudha. Lammaffaarratti divide each element molar amount by smallest molar of amount yield subscript. Tentative empirical formula jechuun multiply all coefficient by integer if necessary to ensure smallest whole number ratio subscript taachuu lakkoofsan jalatti subscript taachuu. Amma fakkeenyaaf what is empirical formula of compound 43.6% phosphorus 56.4% oxygen. Isa kana jechuun amma empirical formula isaa hojjechuu yeroo barbaanne giving mass element by molar mass dha fudhata. Kana jechuun 100% equal to 100 gram hojjechuu qaba. Yeroo kana 43.6% equal to x. Yeroo ni fi baay'ifnu maal ta'a? 43.6% baay'isuu 100 gram over 100%. Gise ta'u parsantiin dhaamaa dhibbaan dhaamaa maal tofa 43.6 giraamaa tofa jechuudha. Giraamaa tofa maal tofe 43.6 giraam. Keenyu ka fosfarasii ka oksijiiniifis akkasumatti 100% equal to 100 gram. Sanbooda 56.4% equal to x. Yeroo kana cross baay'ifnaa jechuudha. Cross yeroo baay'ifne maal ta'a? 56.4% times 100 gram over 100%. Percentiin dhibbaan 56.4 giraamaatu nuufaa jechuudha. Isa kanammoo 43.6 giraama hiruu ka fosfarasiidha. Molar maasiin isaadhaa meeqa? 30 takka tuqaa minaaminidha. 30 takka tuqaa duwwaa minaamin 6. Inni kun gizee walii firree meeqa dhufaa? Takka tuqaa 4 takka dhufaa jechuudha. 4 takka dhufaa moolii dhufaa jechuudha. Moolii barbaadde jechuudha karaa gabaabaa. Mooliin isaa meeqa? Ka fosfarasii equal to 1.41 mol. Eenyu nuufee oksijiinii? Oksijiinii illeen 56.4 giraam over haa oksijiinii meeqannee 16 giraam per mol. Molar maasii waan ta'eef giraam inni badaa gizee walii firree meeqa dhufaa?
inni kun gizee oliif irree meeqa dhufaa? Foosfarasiin takka tuqaa 4 takka giraama dhufee moolii dhufee soorii maaliif giraamaa fi giraamiin wal dhaamsee moolii tafaa? Oksijiiniitis akkasumatti 3 tuqaa 5 mooliitu nu hafaa jechuudha. Amma maal harkannee maal harkachuu deemnaa? Impiriikaal foormulaa harkachuudhaaf moolii harkanne kana fuuneeti maaliif irraa isa xiqqaa kana fuunee hundaaf irraa jechuun takka tuqaa 4 takka ammallee 3 tuqaa 5 takka tuqaa 4 takkaaf irra xiqqaan kana waan ta'eef takka tuqaa 4 takka 3 tuqaa 5 jechuun eenyutu irra xiqqaadha? Takka tuqaatu xiqqaa waan ta'eef isaan lachuu tuufuu maalirraa yeroon if hedduu ta'es akkasumatti xiqqaadhaaf hunda irraa jechuudha. Takka tuqaa 4 jechuudha. 4 takka soorii yeroo kana inni kun takka dhufa. Takka inni kun ammoo 2 tuqaa 5 dhufa jechuudha. Kana jechuun foosfaras 1 oksijiin 2 tuqaa 5 deesimaaliidhaan hin taa'u waan ta'eef maal goonaa lamaan baay'ifna. Lamaan gizee baay'ifnu foosfaras 2 oksijiin 5 dhufaa jechuudha. Akkana dhufaa jechuudha. Yeroo lamaan baay'ifnu akkana godhuu hin qabnu jechuudha. Inni kun sirriidha. Akkana immoo ta'uu hin qabu 2 foosfaras oksijiin 2 akkana ta'uu hin qabu jechuudha. Inni kun maali? Incorrect. Yoo feetes asiin 2 gootee asiin jalaan 5 gootee incorrectidha jechuudha. Inni sirrii 2 sabskiriiptii gootaaf jechuudha. 5 jechuudha. Isa kanaatu isa sirriidha jechuudha. Akkuma reefu innitti smaller amount is 1.41 waan ta'eef 1.41 hiruu 1.41 1 3.53 hiruu 1.41 meeqa dhufaa? 2 tuqaa 5 multiply both lachuutu maaliin baay'istaa? Lamaan baay'istaa. Convert hoolii deebisuudhaaf maal jennee barreeffu? Lakkoomsaan hoolii ta'uu qabaachuu smallestiin san hoolii ta'uu qaba. Empirical formula irratti barreeffu gisee ilaallu akkana jechuudha. Empirical formulaan smallest whole ratioodhaan ta'uu qabaachuu. Smallest whole ratioodhaan ta'uu qaba waan jeef duwwaa tuqaa inni kaa'uu hin qabnu saniif akkasi keenya jechuudha. Maal ta'emma 2 phosphorus 5 oxygen jechuudha. Inni lammaffaadhaa maal jedhaa? A compound contain 79.9% carbon, 20.1% of hydrogen by mass. What is empirical formula? Empirical formula beekuudhaaf jalqaba isa kana giraamatti deebisuu qabna jechuudha. Amma 79 gisee gara giraamaa deebisnu akka reefu laallachuun dandeessanii isin karaa gabaabatti imma 79.9 giraamaa keenyuti kaarbaan akkasumas 20.1 giraama oksijiiniidha jechuudha. Akkanumatti kaarbaaniin 79.9 giraama oksijiiniin 20.1 giraama. Amma yeroo kana moolii isaa barbaadna jechuudha. Moolii isaa barbaaduudhaaf kaarbooniidha 12 oksijiiniidha. Oksijiiniin 16 yeroo kana meeqa ta'a? Kanii fi isaan kana 6.7 dhufa. Oksijiinii meeqa dhufaa? 3 tuqaa takka dhufaa jechuudha. Meeqa dhufaa? 3 dhummoo dhufaa jechuudha. 3 gestii dhufaa jechuudha. 3 gestii dhufaa. Amma yeroo kana meeqa harkanne? Takkaa fi 3 harkanne. Kaarboonii fi haayidroojiniidhaami. Kaarboon 1 haayidroojiin 3 yeroo kana isa kana harkannaa jechuudha. Amma isa kana harkannee empirical formulaan isa kana jechuudha. Empirical formulaan isa kana.
molecular formula equal to empirical formula times mole. Molecular formula barbaaduudhaaf empirical formula times mole. Molii kan argachuuf ammoo molecular formula molar mass of molecular formula jechuun amma molar massiin isa kanaa meeqa yonnee 12 qabaa. Ida'uu yookaan kaarbooniin 12 qabaa. Hydrogeniin 3 meeqa 15 jechuudha. Molar mass of molecular formula yeroo molar mass of empirical formula isa kana immoo nuu kan namaa jechuudha. Molar mass of molecular formula nuu kan nama. Molar mass of empirical formula akkuma kana keessatti 15 fidanneessanii jechuudha. Kaarbooniin 12 hydrogeniin takka jechuun takka 3 15 ta'a jechuudha. Okay, mee example kanaa bileenyu bal'inaan. What is molecular formula of the oxide of phosphorus that is the empirical formula of isa kana it is molar mass insaadha. Molar mass of molecular formula dhammachuun kun hiruu ettaan amma maal dalaguuf molecular formula dalaguuf isa kana hiruu meeqa 284 hiruu ettaan empirical formula isa kana jechuun phosphorasiin 30 takka baay'isuu 2 62 phosphorasii oksijiniin ammoo 16 baay'isuu 5 meeqa 80 jechuun 5 baay'isuu 6 30 duwwaa goonee 3 5 baay'isuu 3 5 baay'isuu takka 5 ida'uu 3 8. Okay, meeqa nu dhufee 80 nu dhufee jechuudha. 80 ida'uu ettaan amma 80 ida'uu 62 meeqa ta'a 100 fi yookaan ammoo 80 hiruu ida'uu 62 meeqa 2 meeqa 14 100 fi 40 242 jechuudha. Yeroo kana 280 hiruu 242 jechuun meeqa 2 ta'a jechuudha. Walqixni ta'a 2. Lamaan kana maal goona? Molecular formulaan actual numberidha jechuudha. Actual formula jechuun actual numberidha jechuudha. Gisee kana isa kana fuunee lamaan baay'ifna jechuun inni 2 oxygen 5 ture kana empirical kana fuunee lamaan baay'ifna jechuudha. Maal jennee molecular formula is equals to molecular formula empirical formula times 2 dha jechuudha. Times 2 dha. Amma inni kun eenyu empirical formula dha. Sanbooda isa kanaan baay'ifna. Yeroo kana maal goona asii lamaan baay'ifna jechuudha. Yeroo lamaan baay'ifne 2p2 2o5 incorrect. Maal goona? Maal godhuu qabna? P4 O10 akkana ta'uu qaba malee as duran dhufu jechuudha. Maal godhuu qaba? Isaan kana coefficient subscript kana baay'isuu qaba jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? P4 O10 ta'a jechuudha. Akkanatti dhufe jechuudha. Akkanatti dhufe. Haya. The compound ethylene glycol is often used as antifreeze dha fayyadamna. It is contain 38.7% carbon, 9.75% of hydrogen, and the rest of oxygen. Oxygen in benyocho yeroo kana. The molecular weight of ethylene glycol is 62.07 gram. What is molecular formula ethylene glycol jechuun amma jalqaba irratti maal daluu qabna? Empirical formula daluu qabna. Eega empirical formula daleenye maal daluu qabna? Molecular formula daluu qabna. Hayaa eeganii fi kana jennee maal beekuu qabna? Giraamitti deeffachuu qabna jechuudha. Maal parsantii kana giraamitti deeffachuu qabna. San booda oksijiinii harkachuu qabna. Hayaa giraamitti deeffachuudhaaf maal jennee reefuun tana 100% equal to 100 giraamii hojii qixa ta'a. Percentiin equal to x. San booda irra percentii ofiitti 38 godhataa cross baay'istaa ni harkataa jechuudha. Hamma karaa gabaabaatti maal jennaani?
38.7 gram 9.75 gram hydrogen inda kaarboonii giraama isaanii harkanne giraama isaanii kana dhibba irraa hirrifna oksijiinii harkachuudhaaf dhibba hir'isuu 38.7 giraama ida'uu 38.7 giraama ida'uu 9.75 giraama itaatee walirraa hir'ista yeroo akkasitti hir'istee meeqa harkattaa 50 takka tuqaa 5 harkattaa jechuudha 50 takka tuqaa 5 harkattaa jechuudha 50 takka tuqaa 5 harkatta. Okay, yeroonii fi oksijiinii illee harkattee giraama oksijiinii harkattee kaarboonii harkattee haayidiroojiinii harkattee akkamitti baafachuu dandeessaa kana kaarboon haayidiroojiin oksijiin akka jiraami kaarbooniidhaa meeqa 38.7 giraama haayidiroojiinii 9.75 giraama oksijiinii 50 takka tuqaa 5 giraama yeroo kana maal goota giraama harkattee impiriikaal foormulaa argatte impiriikaal foormulaa barbaaduuf isa kana given foormulaa kana given maasii kana moolar maasii isaa kanaati moolar maasiin kaarboonii 12 ni jirta meeqa harkattaa 3.22 moolii harkatta mooliin tu yoo akkamitti dhufuu dandeessa inni kun giraamaami 12 tun ammoo giraam par mooliidha eenyu kaarboonii giraam par mooliidha giraamaan baay'iste sanbooda maal ta'uu mooleef mooliin tun asiin dhufte jechuudha haayidiroojiiniinis akkasumatti meeqa gootaa takka giraama par mool goota giraamni giraamaan ni badaa meeqa ta'uu 9.75 moolii tafa oksijiinii 50 takka tuqaa 5 over 16 giraam par mool giraamni giraamaan badaa moolii meeqa ta'uu 3.22 mooliitu hafaa jechuudha amma moolii isaan hunda harkanne yeroo kana maal goonaa kaarboon haayidiroojiin oksijiin keessaa kanaa meeqa dhufee 3.22 mool oksijiin haayidiroojiiniitillee 9.75 mool oksijiiniitillee meeqa 3.22 mool dhufeemi impiriikaal foormulaa argachuudhaaf xiqqaa hundaafuu irraa jechuudha isa xiqqaa hundaafuu irra 3.22 mool mooliif moolii waldhaamsaa meeqa ta'a takka ta'a asitti illee hiruu 3.22 mool mooliif moolii waldhaamsaa gizee hirree meeqa dhufa 2 dhufa 3 dhufa soorii 3 dhufa gizee hirree 3 dhufa isa kanallee 3.22 mooliif dhufa meeqa ta'a takka ta'a jechuudha takka ta'a yeroo kana maal harkannaa kaarboon haayidiroojiin 3 oksijiin akkan harkannaa jechuudha akkuma asirratti mul'atutti kan harkannaa jechuudha. Next, calculate ratio of molecular weight, empirical formula weight, then molecular weight given. Molecular weight in sihanama empirical formula isa kana arkanne jechuudha. Empirical formula arkanne maal barbaadna molecular formula. Molecular formula arkachuudhaaf molecular formula equal to molar mass of molecular hiruu molar mass of empirical. Reefun tana nu kanneen jira 62.7 maal nu kanneen molar of molecular formula nu kanneen jira molar mass of empirical formula ammoo akkamitti argannaa kaarbooniin 12 giraama ida'uu 3 giraama oksijiin ida'uu 16 giraam of oksijiin yeroo kana walitti daballa meeqa ta'a yeroo walitti daballe
16 fi 12 meeqa ta'a? 18 sadirra keenyaa 30 takka giraama ta'a jechuudha. Yeroo waliif irree meeqa ta'a? 2 giraama arganna. 2 giraama arganna. San booda kaarban 3 oksijiin. Yeroo kana ni baay'ifna. Yeroo baay'ifne kaarban 2 oksijiin haayidroojiin 6 oksijiin 2 molekulaar foormulaa akkatti argannaa jechuudha. Therefore molecular formula to is empirical formula maal ta'e isa san baay'isuu lamaa ta'e waan ta'eef meeqa dhufe akkana dhufe jechuudha. Okay, yeroo itti aanu exersaayisii kanaan isin dhufa paartii 10 irratti. Ammaaf garuu hanga asitti nu ga'a. Yoo isinitti tole subscribe godhaadha. Komentii teessan isa dhufuuf nu jajjabeessa waan ta'eef hanqina qabnu yoo nu barreessan isinitti nutti tola. Kanaan isinin jaa galatoomaa.